إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك إممان هنقر إلهي وخلاقي tokko tokko gaddaa fi gadadus danda'ee obsee imimmaan qoree jira, dagatee kolfaa bashannanaa jiraachaa jira. Har'as garuu imimmaan hin qorre ni jira, imimmaan hin qorre. Manguddoo kana onneen isaanii gaddaan cabee sammuun isaanii yaadduun guutamtee yeroo mara imimmaan ija isaanii irraa hin dhabamu. Booyaa nama boochisu umrii kanaan maatiin jalaa bittinnaa'ee malli harkaa badeera. Obbo Jamaaloo Huseen jedhamu jiraataa godina Arsii Lixaa aanaa Sirkaa. Manguddoo kana yeroo sirna bulchiinsa wayyaanee rakkoo hamaa irra gaheen gaafa fulbaana 29 ilmaan isaanii 3 magaalaa Gobeessaatti iddoo tokkotti rasaasa mootummaatiin ajjeefaman. Ilmaan isaanii Marhaabuu Jamaaloo, Tolaa Jamaaloo fi Abdiisaa Jamaaloo jedhaman guyyaa tokkotti boolla takkatti awwaalaman. Yoo waan kana himan imimmaaniin hudhamaa dubbachuuf rakkatan. Guyyaa ilmaan irraa ajjeefaman san erga ilmaan isaanii ajjeefaman booda isaanis hidhamanii booya ilmaan isaaniillee akka hin teenne dubbatu. Qaamota mootummaatiin doorsifamee booya ilmaan tiyyaas hin teenne jedhu. Kana malees haati ijoollee yookaan haati mana isaanii yeroo ammaa kana osoo boottu ijji badee manaa baatee hin dandeettu. Amma ijoolleen shamaraa lama amma jiranis takkatumaan hamaan qaama isii irra dhaqqabeen gurri isii hin dhaga'u. Takkattiin rifaatuun rakkoo sammuutiif saaxilamtee namas hin hubattu. Manguddoon kunis rakkoo sammuutiin saaxilamanii gaggabduu godhachuun qoricha nyaataa imimmaan isaanii hanga ammoo hin qorre. Maatii kanatti ammas kan yaaddoo ta'e dhimmi biraas kan isiniif hin himne ni jira. Maatii kanatti ammas wanti guddaan yaaddoo ta'e kan isiniif hin himne kan biraas ni jira. Akka isaan jedhanitti ijoollee na jiraachiftu 3 boolla takkatti awwaalee haati manaatiyya ganamaa galgala booyaa turtee ijji isii jaamee jira. Ijoolleen shamaraa 2 fayyaa dhabaniiru, imimmaan isaanii qabachuu hin danda'an. Ijoolleen isaanii kan biraa dhiirri nama 2 Muhammad Jamaaloo fi Maammee Jamaaloo jedhaman mana amala sirreessaa godina Arsii keessatti namoota obboleeyyan isaanii ajjeeseen haloo baafachuuf jedhanii himatamanii mana hidhaatti darbamanii jiru. Ilmaan kiyya du'aa fi hidhaan of biraa dhabe, fayyaa kiyyaa fi fayyaa maatii kiyyas dhabeera jechuun ganama galgala booyu. Kanaafuu ilmi Oromoo marti maatii kanaaf
gama hundaan birmachuu qaba osoo hin taane dirqama taha jedheetiin amanan. Ijoollee isaanii yeroo ammaa mana amala sirreessaa jiran osoo bayanii fi waan itti obsanii fi itti tasgabbaan silaa ni arkatu. Imimmaan isaanii hanga har'aallee hin qorre. Ijoolleen kun hidhaa baananiif tarii imimmaan qoruu mala. Damsa keenya harraaf kana Angola banne du'aayi kadhachuu wal yaadachiifanne diini kana rabbiin fedha isaanuuf kenne barbaanne hin arganne horiin hin bitanne yaa Rahmaan nurkate.